diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtantti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Egaa kaakoottaamee warri aara hawwitan hoggaa jiraattanii siniin jedha. Egaa kaa zooree allaatti reeffi lafaa jedha Oromoon hoggaa mammaaku. Egaa kaa zooree kushiinaa biyya Arabaa keessaa baanee biyya keenyatti hoggaa deebinu aarri hin jiraa. Biddeen tolchuudhaaf aarri ni jira. Elektiriikii mana keetitti galfachuu ni dandeessa. Maabiraatii biyya keessaa nan qabaarra hin qabu doo jettee sii salphata jechuudha. Dhugaatii siniin jedhaa biyya kana baay'ee nama jibbisiisaara. Garuu wanti goonu hin jiru. Na jibbisiisettee biyya kee keessaatti dhalatte haadha kee na jibbisiisettee haadha kee irraa fagaatta. Asiin immoo lixii miti kan gannamee ijoollee waan biraati. Qaawwa baafne mana keessan ijaa ta'ee fi achirraan aduu sirriitti gadi dhoodhaa jirti. Karaa karaatiin aduu argaa jirtan kun aduudha malee lixii miti. Isiniin jechuufan eelirrattis ni ifa. Kara sadii moo maaliin ifaatoo jira lixii miti na hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa akka maabiraatiin yeroo baay'ee yeroo inumaayyuu osoo hin ibsatin ji'a gaaffaatu jira jechuudha. Ani maal akka ta'e hin beeku namumti haa balleessu. Deebisiti immoo achuma waanuma balleessanii haga bakka gaafisitti uumuudha jechuudha biyya keenya keessatti. Egaa kan dirqama namni ibidda hin tuqne ni jira jedhee yaadu biyya kana keessatti. Egaa kan namni abbaa qabeenyaa tarii qaxarateetoo hojjisiifachuu danda'a malee namni ibiddaan waliin tuttuqne hin jiru jechuudha. Walumaa galatti wanti ittiin hojjettu keessaa amma eelee lafaatirratti biddeen tolchaatoo jiran isiniin jedha. Egaa kanaan hin dhoowwin haalli biyya keenyaa baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha akka haasa'amuu miti. Isinuyyuu kanaa saamuu ol haala mirizaariitiin wal qabatee jireenyi hagam ilma namaatti akka ulfaate dubbachuu salphaadha jechuufanii dhugaan isiniin jedha namni amma iruma qaalkidaanumaan jiraata. Garuu inuma jiraatama namni garuu of dadhabeetoo jira dhugaa. Namni kan dubbatu ol callisuu filatee jira amma yeroo kana keessa. Garuu tamasgee waan hundattuu nama kara biddeen kiyyaa ittan gura. Kara biddeen kiyyaatti hoggaan guree ho'i waan biraatii gara tokko waxiillee waxaatan jira. Isinittan argisiisaa waxii ho'aa kanuma laphee nama qabbaneessu wayiin hojjechaatoo jira. Isa sanillee immoo obsaan dhaggeeffadha viidiyoo haga dhuma. Asumaan immoo yoo odoo waa'ee biddeen isinitti haasa'u xeefiin maalirra jira jettanii hoona gaafatan amma yeroo kana. Dhugaan isiniin jedhaa xeefiin baay'ee ulfaataa ta'eetoo jira. Kanuma argartan xeefii adiidha jechuudha. Kana fakkaata. Asumaan immoo waa'ee xeefii hoggaa isinitti haasa'e duraan xeefii jechuudha dhugaa. Odoon biyya Arabaan deeminiin dura maalinni biddeen gizee tolchuu hedduu yookaan galgala yookaan ganama immoo yoo kara galgalaa tolchuu barbaadde ganama asbiitii jedhan yookaan bulluqa itti godhaniitu jira jechuudha. Daffisanii isa bulluqa san immoo hin dadhabe jedhanii. Bishaan daffaa qallistii raawwattee bishaan daffaa xeefitti naxxa. Amma dhugaan isiniin jedha ani akka naannoon jiraadhutti isinitti himaatoo jira. Akka waliigalaatti miti jechuudha. Garuu xeefiin naannoo Adaamaa kana keessaa galu bishaan daffaa dadhabee jira. Xeefiin kun akkuma argartan adiidha. Xeefiin kun bishaan qorraadhaan qallate. Dhugaan isiniin jedha isin ajaa'ibsiisuu danda'a. Akkamitti bishaan qollaadhaan hin qallatee bishaan qollaadhaan qallatee xijjisaa akkatti bareedee tan dhugaan isiniin jedha ganama tolchuu waggaa barbaanne galgala rafuu waggaa hinne. Bishaanuma qorraa qicanne bishaanuma qorraadhaan baxabbanneetoo bulla ganama waggaa taane ol bukaa ganamatti kunuu biddeen akkatti tolchina. Biddeen kana fakkaatu tolchina jechuudha walumaa galatti. Kunooti sirriitti kaameraatti ibsee tan akkasitti ilaaltan jedheetu jechuudha. Ijji isaa waan inni fakkaatu kanarratti boroofa kana biddeen isaa jechuudha. Garuu osoo bishaan itti naqxee ija kana cuf jedha ijji kun. Ija humna dhabe bakka ani midhaanillee hin qayyarame maal akka ta'e hin beeku kan biyya kanaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Odoon tolchaa jiru kanan viidiyoo waraabatoo jiru jechuudha biddeen ganaadha. Garuu hin arraaleedha baay'een tolchinu dhugaa biddeen akkana guyyaa 3 guyyaa 4 dafnee tolchina malee inaa xiqqishumaati biddeen baay'ise tanan gaduma daffa'uudha. Akka malee dabaleetoo jira jechuudha samuuna kana. Garuu jidduudhaan immoo wanni rabbi nama gammachiisu keessa raati tanan rooba hin fida. Akka malee hammaatte rooba wayii fidee baay'eellee roobaatu xiqqoo ni rooba. Kanaan waaqa galateeffanna malee yeroo kana waan biraatti nama bulluqsa Adaamaa keessatti isiniin jedha. Kunoo biddeenni kana fakkaata duuba isaatiillee isinitti argisiisa. Biddeen bishaan qorraadhaan qallifamaa jiru kun. Bishaan qorraa akkuma jirutti bishaanuma qorraa ligidaa kanaan qallisne
Waggaa tolchini kun ijji isaa akka kana jira. Sirrittan kaamiraatti qabee akka sillaaltanitti sirritti irratti ibsaatoo jiran isiniin jedha. Egaa kana fakkaata haadhi xeefii jijjiiramaa gisee kana kuni maaliif qabattee dhuftellee jechuu dandeessan. Kuni barumsallee qabaachuu dandeessan nama tokko garuu ni fayyada. Isin hundallee fayyaduu baatu nama tokko ni fayyada. Sababbiin isaa xeefii akkatti waddadee kana xeefiin amma ija ta'aatoo deemaa jira. Dhugaan isin jedha namni duraan xeefii adii bichaa nyaataan uummata Adaamaa kana baay'een keessa ture waan ta'eef nan beeka amma namni dhiiseyyuu xeefii adii nyaachuu baay'inaan xeefii gurraacha xiqqoo xeefiin gurraachi gatii irratti xiqqoo wayyaadha akka xeefii adii kanaa miti jechuudha dhugaa. Yeroo darbee siistirii wajjin mana hoofcoo deemetan bakka viidiyoo waraaba jedheetan guyyaa gaafa sanii nama malaalee osuman gaadduun odoon viidiyoo waraabin dhafee yeroo biraa yookaan deebi'ee deemu viidiyoo waraaba. Bakka barbareessitti namni barbaree kamitti daassifata. Shiroo dhayyuu jechuudha dhugaan isiniin jedha uummanni agama akka daassifachaatoo jiru bakka si gaddisiisa bakka walumaa galatti jechuudha uummanni kun garuu tamasgeen galata isaa midhaan ikkoo dhabameeti miti bar hardiin muluun midhaani biyya keenya odoo bar midhaan badee waaqayyo maal si goone situ nutti eekame nama jechisiisa garuu kanuma jirutu wuddii ta'e malee midhaan magaazana guuteera xeefiin magaazana feetee hodhatte maraxxee bitatta garuu qaala'iinsa isaa dhugaa waan immaa nyaatamuu bakka barbaaddetti waan barbaadu ni argata. Garuu qaala'iinsi isaa waan addaati. Ani maaliif akka kana ta'e hin beeku. Asitti immoo dinnichaa fi goomman xiqillee qaaraa maal inni timaatimiitti godheen hojjechaara. Ho'i waan biraa nyaachuu hin danda'an. Xiqqoo laphee nama qabbaneessa jedheetiniin akka lablabiititti hojjechaa jira jechuudha. Cinaa isaatitti kasalarra godhadhee to'i. Egaa kana fakkaataa viidiyoo kiyya irratti hoggaa yaadallee qabaattan ta'ee. Yaada keessan naa barreessaa dhugaan isiniin jedha baay'ee jajjabinaan gadi na buuftanii jirtan maayii kana jechuudha yeroo duraa hin da'uun baay'ee na jajjabeessaa turtanii maamiloonni kooyi amma immoo baay'ee gaddeemtanii jirtanii dhugaa dubbachuu fi yeroo dafee viidiyoo gallakkisuu dhabee nootifikeeshinii isin bira ga'u ta'ee ani maal akka ta'e hin beeku niitworkiidha dhugaa dubbachuu viidiyoo hoonarra hidhe gaafa guyyaa 3 illee guyyaa 4 illee taa'u jira gaafa immoo dafee gannaa buutuyyuu jira. Niitworkiin naannoo kanaa naannoon ani jiru kun immoo yuumaayyuu niitworkiin isaa gadi lakkifamu akka carraa ta'ee malee jechuudha. Yookaan immoo akka carraa karaa biraa hoggaan deemudha. Viidiyoolee kanaan gad lakkisu malee baay'ee rakkisaadha. Kanaafuyyuu biyya keessa haala jiru namaa hubachuudhaan piliis viidiyoo nuu laalaayi naa laala isiniin jechuun jaaladha. Yoo laaltan immoo yoo laayikii godha. Laayikiin homaa gatii namaa hin baasisiisu. Qubuma homaa yeroollee waan namatti fudhatu miti jechuudha qubaan tuqanii hoggaa darbanii akkasuma immoo koominitii keessan jirattillee sheerii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa haala kanaan isa qopheessee jira biddeen illee karaa dhumaatitti deemaa jira amma jechuudha. Anillee yaada koo goolabachaatan jira yaada hoggaa qabaattan ta'e piliis koomentii jiratti naa barreessuu hin dagatina. Qeeqas hoggaa qabaattan ta'e naa barreessan isiniin jedha. Egaa adeemsa keessa waan hundaa sirreeffadhee manatti hoggaan ol deebi'ee mana koo keessatti viidiyoo adda addaa waanuma mana koo keessatti dalagullee nan hojjedha akkuma tanaan dura isiniin jedhee wantoonni baay'ee wanta sirreessu baay'ee ijaa jiruufidha. Egaa kaayisaniillee ijoolleen tokko kan keessa waliin dubbannu ni beeku jechuudha achuu taa'ee wantoonni baay'een wanni sirreessu waan an qabuufidha karaa biyyaa kanaan deebi'ee isa sanniin sirreessuun xiqqoo baay'ee ni ulfaataa bakkaa bakkatti socho'uuni. Kanumarraa kan ka'e yeroo baay'ee viidiyoo mana keessatti hin hojjedhu bakkaa bakkatti fa'aa hojjedha. Akkasuma immoo taa'ee faamilii kiyya wajjinillee seeran taa'ee isiniin hojjenne viidiyoo nan hojjedha fuulduratti rabbis na gargaareen abdii qaba. Kanaafuyyuu na jajjabeessuu keessan hin dagatinaayi. Egaa kan namni isinuman qaba. Obboleewwan koo ni beektu rakkina biyya keessa jiru hoggaan jedhu niitworkiidha. Niitworkii irraa kan ka'e dafee gallakkisuu dhaba. Viidiyoon karaa irratti qilleensa irratti rarra'ee hafa jechuudha. Gadi bu'ee jettee hoggaati eegdu inni guyyaa meeqafaa furachuu danda'a. Kanaafuyyuu kanaaf yeroo sinirraa badaa yeroo niitworkiin jiru immoo dafeen gallakkisaa jira. Haguma simbira ga'e garuu nootifikeeshinii haguma simbira ga'e sheerii gootanii laayikii hoggaa gootan. Kanuma jechuun isiniin jaaladha itti aansuudhaan yaada keessan qeeqas qabaattan yaadas qabaattan gaafis qabaattan barreessaa irra deddeebi'een isinitti dubbadha naa barreessaa isiniif hin deebisa wanna yaada gizee qabaattan jechuudha. Akkasuma immoo bootanna ergattanillee yoo jiraate informeeshinii nuufidillee ayyaantu warri jettan hoggaa jiraattan waa'ee informeeshinii keessattuyyuu haala yeroo wal qabateetoo jireenyi biyya keessaa. Maaltu yeroodhaa gadi bu'aa jira? Maaltu yeroodhaa ol ka'aa jira?
guyyaadhaan maalirra oolaa kan jedhullee odeeffannoo nageenyallee waggaa jettan ta'e yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleewwan kooyi. Egaa kaabiddeen kiyyallee geechifadhee jira waxiin kiyyallee kunoo gahee jira jechuudha kan durattiitirra. Kana fakkaataa egaa booda yoo viidiyoon kun dheerachuu baate waggaa nyaannullee ittan isinii dabala garuu viidiyoon natti dheerachaa irra natti fakkaate ijaaf qalbii keessanirraa na hambisaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadha bakka jirtanitti waaqayyo sifaana haa ta'u. Egaa isinillee mooyyuu rabbiin nagaadhaan biyya keessaniin isin haa ga'u. Daalachooftee gabbattee qabaattee kan biyya ofii ga'u tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Duuti soo ta'e biyyuma ofiitiin bareeddi. Gammachuun illee waggaa ta'e biyya ofiitiin bareeddi. Biyya ormaatitti hir'ina malee guutuun namatti hin mul'atu. Lammii kee wajjin yoo beeloftellee yoo dhobattellee homaa rakkoon qabu rabbiin nagaadhaan isin haa galchuun isin jira. Baay'ee.